Yooyaa akka uumaa yeroo darbee jechuudha saayintifik nooteeshinii irraa ilaallee turre jechuudha amma irraa immoo maalirraa eegalle jechuudha significant figure irraa eegalle what does mean significant figure jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa kan eegallu ta'a jechuudha significant figure in a number in a number each non-zero digit is a significant figure jechuudha warri non-zero ta'e hundinuu maal jechuudha significant figure dha. Kana sirriitti jabeessaa qabadhaa barattoota keenya. In a number each non-zero digit is warri zero digit hin ta'in jechuudha. Is what significant figure jennaan. Maal jechuudha jechuu dandeessan. Maal jechuu akka ta'e jechuudha kan isin garsiisnu ta'a jechuudha. Zero are only counted if zeroon yoom qofa lakkaa'amte jechuudha akka significant figure itti yoo maal taate qofa jechuudha if they are between two non zero digit warra zero hin ta'in jidduu gaafa jiraatte akkasumatti illee immoo are at the end of decimal party booda gaafa jiraatte jechuudha. Takka lakkoofsa lama jidduu takka lakkoofsa lama ka zero hin ta'in jidduu jechuudha. Takka ammoo maal yoo jiraatte qofa jechuudha at the end gaafa jiraattee qofa jechuudha. Maal decimal party gama indii gama dhumaa gaafa jiraatte jechuudha. Maal jechuudha jechuu dandeessanii kun asirratti akkuma agartan asitti kun amma takka lama sadii meeqa jechuudha zero zero sadii qabaa kuma lamame zero leen tun jechuudha it is non significant figure jechuudha not significant figure saniifu significant figure kuma lama maal jechuudha takka jechuudha takka significant qaba jechuudha innis maali lama jechuudha lama qofaatu as keessa maal jechuudha significant figure jechuudha yoo akkana ta'e garuu maali yoo as bakka sana jechuudha kuma lama goone tuqaa duwwaa yoo goone maal jechuudha 5 significant figure qaba jechuudha akkuma asirra agartan 0 kuma lama tuqaa 0 gaafa goone jechuudha 5 significant figure qaba jechuudha kanaaf asiin lakkaa'uu dandeessan ta'a lama gizee lama takka lama fudhattanii jechuudha lama takka lama sadii afur shan jechuudha homaadha achi jirtutti shan jechuudha saniifuu 5 significant figure qaba jechuudha. Okay, you estimate the number like this by removing significant figure from the numbers. Start from the right. Yoo amma lakkoofsa tokko significant figure irraa balleessuu barbaadan maal irraa eegaltan jechuudha karaa mirgaati irraa eegaltan jechuudha barattoota keenya irraa balleessuu gaafa barbaadan karaa mirgaati irraa eegaltan jechuudha until you have desired number hangam takka significant figure san hangam takka qabaachuu dandeenya jechuudha yoo significant figure san lama fakkeenyaaf amma lakkoofsa sirra kanname ja'a tuqaa saddeet lama torbaa kana kanname significant figure mee qabanne yeroo jalqabaatiif takka lama sadii afur jechuudha significant figure afur qaba jechuudha significant figure mee qaba afur qaba garuu isa kana significant figure sadii ka qabutti maal godhuu dandeenya jechuudha jijjiiruu dandeenya jechuudha kunis maaliini round off jenna jechuudha round off goone maaliif lakkoofsa tokko karaa nuti fedhii nuti barbaanne sanitti jijjiiruudhaaf jechuudha significant hanga barbaanne sanitti jijjiiruudhaaf round off goone jechuudha barattoota keenya round off jechuun lakkoofsi akkuma beektan seera desimaalii keessatti jechuudha barattoota keenya akkuma beektan seera desimaalii keessatti bifa kanaani yoo lakkoofsi tokko duwwaa tuqaa 5 torba saddeet yoo ta'e lakkoofsa kana walitti siqsaa gaafa isin jedhan jechuudha maal jechuudha lakkoofsa san walitti siqsuudhaaf lakkoofsi dhaamsuu deemnu kana fakkeenyaaf amma saddeet tana balleessuu deemna jennu meeqatti siqsuu dandeenya jechuudha lakkoofsa kana 5 duwwaa tuqaa 5 meeqa jechuudha saddeet irraa takka fudhanneetuma tana torba meeqa goona jechuudha torba saddeet goona jechuudha saniifuu ni dhaamte jechuudha lakkoofsi keenya amma kana jechuudha. Okay, seera akkamtu jira ammaa sooyi yoo fakkeenyaaf ammaan tana duwwaa tuqaa 5 lama yoo jenne amma lamaan tana gamana siisoo barbaadne maal goone jechuudha lamarraa takka fudhannee as keenya no lakkoofsa san 5 fi lakkoofsa san akka takkarraa fudhannu lakkoofsi dhaamsu yaanu san takkarraa fudhachuudhaaf jechuudha 5 walqixa ta'uu qaba takka ammoo 5 irra guddaa ta'uu qaba jechuudha lakkoofsi immoo lamaan tun 5 irratti qaadhamre saniifuu lama maal jechuudha saniifuu lama akkanuma dhiisneetuma duwwaa tuqaa 5 jennee barreessine jechuudha lakkoofsa kana karaa waan significant figure yoo siisuu barbaanne jechuudha. Waliigallee barattoota keenya lakkoofsi nuti siqsuu dhaamsuu barbaanne sana fakkeenyaaf amma kun 5 silaa ta'e lakkoofsi san maalirra 5 irraa ammaa jechuudha takka fudhannee asirra kaa'anna jechuudha saniifuu duwwaa tuqaa meeqa ta'a jechuudha duwwaa tuqaa 6 shanan asiitu ni dhaamte jechuudha keessumaa duwwaa tuqaa 6 taate jechuudha duwwaa tuqaa 6 taate osoo lama ta'ee yoo maal jechuudha lamaan tana akkuma dhiifne jechuudha afur yoo ta'es afur hin fudhannu maaliif 5 gadi waan ta'eef lakkoofsi san takkarraa fudhachuudhaaf gaafa dhaamsuu deemnu lakkoofsa san takkarraa fudhachuudhaaf gahaa ta'uu keessa godhu malee yoo 5 fi 5 ol ta'e qofa jechuudha waliigallee barattoota keenya asirratti waan wal hubanne fakkaata. Okay, yaatti fufnu
Atti fufnu barattoota keenya kana fakkaata jechuudha. Lakkoofsi immoo between generally zeroon non significant figure jennee jirame. Significant figure hin qabdu inni lakkoofsa takka zero takka lakkoofsa lama ka zeroon ta'een jidduu argamtee fi takka immoo maal ta'e qofa jechuudha. Takka desimaalii gama boodaatti yoo dhufte jechuudha. Kana yoo gartan desimaal paartii gama indiitti yoo dhufte jechuudha. Lakkoofsi dursee jechuudha. Lakkoofsi dursee gaafa kan dhufte significant figure. Pay attention on it. Garuu kun amma duwwaa tuqaa duwwaa lama yoo jee maal jechuudha. Tuqaa boodettanii tana yoo akka significant figure lakkooftan jechuudha. X dha jechuudha. Saniifuu lakkoofsi dursuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf bakka 0 duwwaa tuqaa 0 lameen kana takka tuqaa 0 lama silaa inni maal jechuudha. Lama 0 tun illee ni lakkaa'amte jechuudha. Maalitti significant figure lakkoofsa dursaa isin maal jechuudha tuqaa boodette jechuudha. Saniifuu significant figure meeqa qaba kuni takka significant figure meeqa qaba takka lama meeqa jechuudha 3 jechuudha. Kunoo meeqa qaba jechuudha. Hawalii kun hamma 0 ilaalaam sine kun 0 lakkaa'amne jenne kun meeqa qaba duwwaa tuqaa duwwaa lama kayenne kun significant figure meeqa qaba jechuudha. Takka qaba jechuudha. Wal hubannee barattoota keenya wal hubannee yeeyyaata. Tuqaa achi jirte jettanii akka hin dogongorre. Yoo tuqaa achi jiraachuun si lakkoofsi dursee yoo argame jechuudha. Lakkoofsi fakkeenya amma akkanaa kun dursee yoo argame jechuudha. Waliigallee barattoota keenya bifa saniin jechuudha. Yoo ifa ta'uu baate fakkeenyota baay'eedhaan jechuudha. Isiniif ibsuudhaaf qophiidha. Saniifuu komentii irratti nu gaafadhaa jechuudha. Yoo ifa ta'uu baate ta'e jechuudha. Kana caalaa isiniif ibsuudhaaf qophiidha barattoota keenya. Saniifuu hordofaadhaa. Komentii irratti yaada keessan barbaannee jechuudha. Akkamii ifa ta'aa jira immoo konfiiziin godhaa jira. Kaja'u beekuudhaan maal jechuudha. Yoo komentiidhaan nu beeksistan malee akkaataa isin yaada keessanitti hubannuu hin qabnu jechuudha barattoota keenya. Kana fakkaata jechuudha waa'ee significant figure xumurree yaada. Akkasumatti illee xumuruu qofa osoo hin ta'in isiniifis galee yaada. Any question when you ask it about the significant figure you can answer it yeeti yaada jechuudha. Maali gaafii significant figure irratti gaafii fadhalleen isin gaafatamnaan significant figure irratti jechuudha gaafii saniif deebisaa kannuun isiniin dhibuu ni dandeessan jeen yaada jechuudha. Yookaan isinii ifatti galata'uu baate jechuudha. Bifa biraatiin jechuudha fakkeenyota baay'eedhaan dabaallee kan isiniif qopheessinu ta'a. Saniifuu komentiidhaan yaada keessan ibsadhaa jechuudha. Okay, kun asirratti oomaree faasaa turre jechuudha qaba 6.827 kana for significant figure qabanne kunis takka lama sadi afur jechuudha. Jaata akka je saddeet lama meeq sadii torba wajji meeqa jechuudha afur jechuudha. For significant figure jechuudha. For significant figure jechuudha. But if you wish to write it to 3 significant figure gaafa barreeffachuu barbaadde oo okay maal godhuu danda'u qabdee jechuudha. Torba balleessite jechuudha. Torba amma shanii olii mire shanii olii saniifuu takka irraa fudhatteetini dhaamsite jechuudha. Saniifuu 6.83 taate jechuudha. Gaafa dhumarratti 6.83 taate jechuudha. Kun akkuma asirra agartan 6.83 taate jechuudha. Kanaafuu significant figure meeqa qaba? Takka lama sadii qaba jechuudha. Significant figure sadii qaba jechuudha. Yoo lamatti barbaadne oo yoo lamatti significant figure lama ka qabu hojjechuu barbaadne maal goone jechuudha. Sadii asii dhaamsine jechuudha. Sadii amma shanii gadi waan ta'eef takka irraan fudhannu sadii normaalii nuu balleessine jechuudha. Akkanuma inni barreessine jechuudha. Maaliif ka arganne maal jechuudha 6.8 jettanii ta'uu barreessitan jechuudha. Maaliif silaa sadii irraa ni fudhattan. Sadii maaliif garuu sadii shanii gadi waan ta'eef jechuudha. Seera raawund oof kan inni kanarratti seera walitti siisaa kanarratti shanii fi shanii ol ta'uu qaba jechuudha koosii. Walii gallee ammaaf kanuma qabadhaa jechuudha. Gaafa ol siqxan jechuudha keemistirii keessatti aygas kutaa 11tti baay'inaan ni barattan waa'ee kanaa jechuudha. Waa'ee raawund oofiidha seerri biraallee ni jira. Sanillee kan barattan ta'a ammaaf garuu immoo isin lakkoofsi shanii fi shanii ol ta'uu qaba jechuudha barattoota keenya. Kana fakkaata perfect yaalallu. In the previous section you have learned different basic unit. Basic unity barannee turre jira. Maalfa barannee turre jechuudha viidiyoo darbee keessatti warri viidiyoo darbee jechuudha asumaan baay'isoo wayii warri viidiyoo darbee ilaalin jechuudha. Viidiyoo darbee ilaaluu qabdan maal beekuudhaaf different basic warri basic unity beekuudhaaf jechuudha. Basic unity warreen nuuni warroota derived hin ta'in jechuudha. Warra itti waliigallee jechuudha. Warri system international unityidhaan kan itti waliigallee murtaa'ee mallatteessanii itti waliigalan jechuudha. Sanii san laaluu dandeessan jechuudha warri viidiyoo san ilaalni. Saniif waan irra deebuudhaan yeroo isin jalaa guutuu hin qabnu jechuudha barattoota keenya asirratti warri ilaalin viidiyoo san argachuu dandeessan jechuudha. Asitti description isaa yala isiniif keenya yookaan immoo asitti indirecti kan isinii keenyu jechuudha ta'a.
Okay, when a numerical unity either very small or very large gaafa ta'e lakkoofsi numeerikaalidha san lakkoofsi san guddaa yookaan xiqqaa ta'e jechuudha. Guddaa yookaan baay'ee guddaa jechuudha. Guddaa qofa osoo hin ta'in baay'ee guddaa yookaan baay'ee small gaafa ta'e jechuudha. Maal fayyadamna jechuudha? Scientific notation fayyadamna jechuudha sanii fi unity as defined in the size may be modified by what using prefix jechuudha. Prefix is important aspects of dealing with unity jechuudha. Unity hojiidhaan deemuudhaan baay'ee important jechuudha. Eenyu prefix kan jennuun kun jechuudha. Prefixes are words or letters kun jecha yoo ta'u ammoo qubeedha. Written in front of that changes of meaning qabu duratti jechuudha kan barreeffamtu taate jechuudha. Okay, teebilii 2.2 irratti akkuma agarsiifame jechuudha. Lists a large set of these prefixes. The kilogram is simple example. Kilogram maal jechuudha? Simple example dha. Khakame jechuudha. Akkuma asirratti agartan 1 kilogiraamiin giraama meeqa jechuudha? Giraama 1000 takka jechuudha. Maal jechuudha dandeessanii fakkeenyaaf amma keen akkuma beektan keen 1000 dhaabbatte jechuudha. Keen maali? 1000 dhaabbatte. Emmi noo? Emmi meeqa dhaabbatte jechuudha? Keen 1000 guyyaa dhaabbatte. Emmi noo meeqa dhaabbatte jechuudha? Emmiin meeqaaf dhaabbate jechuudha? Miliyoonaaf dhaabbate jechuudha. Emmiin miliyoonaaf keen 1000 takkaaf dhaabbate jechuudha. Akkuma agartan 1 kiloogiraam jechuun 1 times 10 the power of 3 gram jechuudha. Giraama meeqa ta'a? Giraama 1000 takka. Kiloogiraamni tokko giraama 1000 takka ta'a. Kun conversion of unit irratti kan bal'inaan laalluudhaaf fuulduralleedha. Amma qabadha immoo kiloogiraamni tokko giraama meeqa ta'a? Giraama 1000 takka jechuudha. Kana kutaa gadiittis baratan jeenamte dagaruu. Yoo dagattaniis qabaddaadha warri hin beeknedha asumaan jabeeffadhaa barattoota keenya. We can replace 10 raised to 3 with prefix of k kayyoo kana maaliin buusuu dandeenya jechuudha. 10 the power of 3 dhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. 10 the power of 3 dhaan bakka buusuu dandeenya. 10 the power of 3 gram jennee bakka buufna jechuudha. Akkuma asirratti agartan 10 the power of 3 bakka maaliif buute jechuudha. Bakka kee kana buute akkuma agartan bakka keedhaa kana 10 the power of 3 buufna jechuudha. 10 the power of 3 you can represent instead of keedhaa jechuudha. Bakka keedhaa 10 the power of 3 kaa'uu ni dandeenya barattoota keenya. Okay, kana fakkaataa kun asitti teebilii 2.2 irratti jechuudha. Waa'ee unit of prefixidha isin kaa'amee jira. Tera, giga, mega, kilo, hecto, deka, desi, senti, mili, micro, nano, pico jechuudha jechuudha tokkoon kana jabeessaa qabaddaa. Kun waan isin jalaa hafuun miti jechuudha. Sadarkaalee olaanaatti sadarkaalee yuunivarsiitiilee kan isin fayyadu ta'a jechuudha. Warroota social ta'us, natural ta'us, any field sentanis jechuudha. Kun waan isin jalaa nafne jechuudha. Saniifuu jireenya keenya keessatti jechuudha. Kun yuunitiilee itti fayyadamna. Fakkeenyaaf amma teeraa kan jennuun kun meeqa ta'a jechuudha. 10 the power of 12 jechuudha. Teeraan tokko 10 the power of what? 12 jechuudha. 10 the power of 12 jechuudha. 0 12 qaba jechuudha. 0 12 qaba jechuudha. Maali kun teeraadha jechuudha. Gigaanoo. Gigaan maali jechuudha? 10 the power of 9 jechuudha. 10 the power of 9 yookaan billion kan jennuun jechuudha. Billion kan jennuun jechuudha. 10 the power of 9. 10 the power of 60 kan qabu maal jechuudha? Million jechuudha. Mega. Walii galee mega. Kana fakkeenyaaf waa'ee GB ni beektanii GB jettanii meegaabaaytii jettanii ni beektan kana wanni keessatti fayyadamaa jettan bilbila keessatti jechuudha. Meegaabaaytii meeqa bitattee paakeejii waggaa bitattan jechuudha. GB meeqa kajoo kan isiniif haaraa miti. Gigaa jechuun GB sanii jechuudha. Gigabaaytii jechuudha. Meegaanoo meegaabaaytii yookaan kan miliyoonaan lakkaa'amu jechuudha. Akkasuma kiiloo jira. Kiiloon kuma bakka buute illee akkasumatti illee hektoo jira jechuudha. Waan 100 qaba kubuutu. Deekaa jira 10 qaba kubuutu. Deessii jira meeqa buute? Deessiin maali? Deessiin meeqa bakka buute jechuudha? 0.1 bakka buute jechuudha. 0.1 bakka buute. Hoggaa barreessinu 10 the power of -1. Kun ammoo deekaan 10 the power of 1 jechuudha. 10 the power of 1 jechuun 10 jechuudha. 10 the power of 2 jechuun 100 jechuudha. 10 the power of 3 jechuun 1000 jechuudha. 10 the power of 6 jechuun miliyoona jechuudha. 10 the power of 9 jechuun biliyoona jechuudha. Kun ammoo teeraadha jennaan jechuudha. 10 the power of 12.
biliyeena tiliyeena jechuudha karaa biraatiin. Lakkoofsi gaa hin dhaabbiin qabu jechuudha. Lakkoofsi baay'eetu jira. Tiliyeena irra guddaa jira. Kunis saayinsii bal'aadha. Kanaafuu isin ammoo sadarkaa keessan kanatti kan isin kaa'ame lakkoofsi kanuma jechuudha. Teeraa, gigaa, meegaa, kiiloo, heektoo, deekaa, deesii, seentii, miilii, maayikiroo, naanoo, piikoo kajoo kana tokkoon qabachuu dandeessanii. Naannoon meeqa jechuudha. Naannoo kennuun kun 10 to the power of -9 dha. Piikoon 10 to the power of -12 dha. Akkasumatti illee micron 10 to the power of what? -60 dha. Akkasumatti illee million 10 to the power of what? -3 dha. Akkasumatti illee centin 10 to the power of -2 dha. Deciin 10 to the power of -1 dha jechuudha. Kun kan mirkanaa'ee kaayame saniifuu asumaan jabeessitanii akka qabatanii isin jedhama barattoota keenya. Teeraan tokko 10 to the power of meeqa qabaa kajoo gigaan akkasumatti isin jiru gaaffii keessatti isiniif itti danda'a barsoonni. Saniif isin fayyada jechuudha. Jireenya keessaniif beekuufis meejarmantiin beekuun baay'ee barbaachisaadha. Saniifuu jabeessaa qabadhaa barattoota keenya. Key concept jechuudha. Unit of prefix is a letter yookaan ammoo simboolli kan bakka buutu taate jechuudha. Leeteridha yookaan simboolli. Fakkeenyaaf amantana kun maayikiroo kun maal jechuudha akka simbooliiti jechuudha. Warri kaan maal jechuudha warri kaan leeteridhaan kan bakka bu'ee jechuudha. Leeteridhaan kan bakka bu'an jechuudha. Maaliin barreeffama directly before the unit name is with what no space wajjin kan bakka barreeffamu jechuudha. No space dhaan wajjin kan barreeffamu ta'a. Kunoo akkasitti agartan no space gaafa jiru fuulduratti barreeffama. Makkeen G kanaaf barreeffame jidduu tana maal jechuudha space hin jirtu jechuudha. Kg kilogram kan inni kun jechuudha. K fi G jidduu maal jechuudha gaappiin hin jirtu yookaan space hin jirtu jechuudha. Walitti maxxananii barreeffamu jechuudha. Kana jechuusaati there is no space kan jiru. Scientific notation using in which numbers are expressed as product consisting of number between 1 and 10 multiplied by an appropriate power of 10. Warra madaalawaa ta'e jechuudha. 10 to the power of something 10 to the power of any dhaan kan baay'ifamu jechuudha. Lakkoofsanis deesimaalota meeqaa fi jechuudha 0 fi 10 jidduu jiru jechuudha. Takkaafuu immoo takkaa fi 10 jidduu jiru jechuudha. Saniif baay'isuu 10 to the power of n tiin baay'ifama jechuudha. Generally maal jechuudha fakkeenyaaf 10 to the power of n jechuun bakka n tana maayikiroo tana bakka n dha maaltu bu'a 10 to the power of -n ta'a jechuudha. When n is integer gaafate n isa maal jechuudha integeridha. N 10 to the power of n gaafannu integerii gaafannu as the left as the right qabame gama mirgaatiin gama bitaatiinis maal jechuudha gama bitaatiin negatiif gama mirgaatiin maal jechuudha positive jechuudha. Akkuma beektan integeriin walii galee jee yaada asirratti measurement and safety kan jennu jechuudha. At the end of this session, you should be able to beekuu danda'uu qabdan jechuudha. The least different instrument using to measure physical quantity kate instrumentota barreessuu danda'uu qabdan. Kanneen akka areaadha, lengthidha, volumeidha, massidha, timeidha. In their what? Local area isaanitti wajjin barreessuu danda'uu qabdan jechuudha. List lengths, masses, time measuring devices isaanillee. Measure lengths, mass, time using different unity da garagaraa fayyadamtee fakkeenyaaf amma timeidhaaf horii fayyadamtee yoo barbaadan ammoo yearii fayyadamtanii yoo barbaadan minute fayyadamtanii yoo barbaadan maal fayyadamtanii jechuudha. Sakandiin akkuma system international unity ta'anii standard unity waan taateef jechuudha. Warroota biraa fayyadamtanii barreessuu dandeessan barattoota keenya. Kanarratti ifa ta'uu baate komentii irratti nu beeksisaa isiniif ifa godhuudhaaf qophiidha barattoota keenya. Haatti fufnu. Measurement meeshaalee isaanii jechuudha. Instrumentoota isaanii barreessuudha. Asirratti kun instrumentoota asirraa kun wama qabachuu dandeessan jechuudha. Measurement is the process of comparing an unknown quantity. Measurement jechuudha wanta hin beekamne tokko beekuu jechuudha. Wanta hin beekamne tokko maaliini waan beekame tokko wajjin compare goone maal jechuudha. Maal jechuu akka ta'e tokko kan laaluta wanta beekamu tokko fudhannee waan hin beekamne tokko beekuu maal jechuudha. Maaliin akkamitti compare gooneeti kan beeknu. Okay, akkamitti hayoo fakkeenyaaf amma wanni ko beam balance kan jiru kana qofa fudhachuu dandeessan. Kun fakkeenyaaf asirra kun fakkeenya gaariidha jennaan adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun kiiloo takka ayannuuni sibiilli kun kiiloo takka miizaana ayannuuni. Garuu immoo fakkeenyaaf amma nuti duqeetii yookaan daakuu kan jennuun jechuudha. Safaruu barbaanne ayannuuni. Gaafa safaruu barbaanne jechuudha duqeetii san hanga isiin taatan beeknu. Maal jechuudha maalirra dhaabbannee murteessinaa sibiilli kun yookaan asirra kaa'ame sibiilli kurfaan gurraacha kun jechuudha. Kiiloo takka miizaanii wenne kiiloo takka ulfaatu wenne jechuudha. Kiiloo takka akka ulfaatu jechuudha. Ni beekna.
hoolota akka ulfaatu mirkanaa'ee beekamee jira. Saniifuu waan hin beekne san jechuudha asirra keenya gama kaaniin keenya jechuudha. Wanni kun baalaansii ta'ee ta'a. Gaafa immoo inni sibiila kanaa fi kun duqeetti yookaan daakuun nuti gama kanaan keenya san walqixa ta'an maal hin beekne jechuudha. Daakuun hanga nuti jira keenya sanii fi kun gaafa walqixa ta'anii walqixa dhaabbatan jechuudha. Maal jechuudha waan hin beekame san beekne jechuudha. Kiiloo takka akka taate beekne jirra jechuudha. Kiiloo lama gaafa ta'e isa kana maal jechuudha lama godhuu jechuudha asirratti. Takka immoo isi kiiloo takka taate tana yaalanii maal jechuudha biraa safaruu jechuudha karaa biraatti. Saniini wanta beekamu tokko irra dhaabbannee waan hin beekamne tokko kompeer goonee murteessuu kan dandeenyu that is measurement. Measurement kan jennuun waliigallee barattoota dheerina fudhadhaa. Fakkeenyaaf amma dheerina meetir taap fayyadamna jechuudha. Meetir taapii kana fayyadamna jennu. Fakkeenyaaf amma tana asii mana tokko jechuudha. Manni tokko ijaarame takka immoo mana ijaaruu barbaanne kan meetira 6 dheeratu ijaaruu barbaanne jennu. Fakkeenyaaf amma tana meetira 6 kan dheeratu kana jechuudha. Maaliin beekna? Hanga inni ta'e hin beeknu meetira 6 kana yaadaan amma jennee meetira 6 kan dheeratu ijaaruu barbaanne yookaan hojjechuu barbaanne mana sana. Okay, saniifuu maal jechuudha? Meetiraan kan beekame jechuudha. Meetira meeshaa meetira teep kan jiru kana jechuudha. Kan meetirri hangam takkaatu hangam meetira 6 jechuudha. Kan jiru kan irratti barreeffame kan mirkanaa'e kana fayyadamneetini meetira 6 san ta'uu isaa maal jechuudha? Mirkaneeffannee ijaarra jechuudha mana. Waliigallee barattoota keenya. Onama meeshaalee isaaniiti burner micrometer analog balance digital balance clock stopwatch digital watch tokkoon kun akka jiru kana qabadda tokkoon isaa qabaddaadha yoo barreessa isin hin jaan jechuudha kana barreessuun isin hin dhibu beekunis maal jechuudha isiniif gaariidha jechuudha kana beekuun isiniif gaarii qofa osoo hin ta'in dirqama keessanii beekuu danda'uu qabda maaliif is very important for you barattoota keenyatiniif maaliif isin barbaachisaa waan ta'eef unit of measurement measurement is a process has 3 key elements jechuudha. Elementii sadii qaba jechuudha. Processoota sadii qaba. Physical quantity can be measured. Physical quantity maal jechuudha? Measure godhuu danda'ama. Necessary measuring tool fayyadamne jechuudha. Unit of measurement using what? Used what? Standard unit yoo ta'e warra bara akka Awuroopaatti jechuudha. Bara 2019 itti walii ta'anii murteessan jechuudha. Unity wal taasan fayyadamne jechuudha. Safaruu dandeenya jechuudha. Unity wal taasan fayyadamnee safaruu dandeenya jechuudha barattoota keenya. Unity wal taasan fayyadamnee fakkeenyaaf amma taayimiidhaaf sakandii fayyadamanii itti walii galle jechuudha. Akkasumatti illee meetiriidhaan maal fayyadamnee jechuudha meetira akkasumatti illee ulfina kiloogiraamaatu jechuudha akka istaandaardi yuunitiitti mirkanaa'ee kaa'ame jechuudha akka warroota gaafa san murteessanitti jechuudha. Okay kana fakkaata 21st century irratti jechuudha civilization keessatti waggaa jaraa 20 duratti jechuudha unthinkable without appropriating measurement tool on which is everyday life dependent jechuudha modern society simply could not be exist without measurement jechuudha hawaasni modernized jechuudha maal jechuudha maaliin hin argamne jechuudha osoo measurement jiraachuu baattee hin argame inni yaadnu jechuudha warri modernized 2.3 irratti shows some measurement device applicable to kanneen irraa argaman kun akkuma asirratti asii agarsiifamee jiru kana fakkaata jechuudha barattoota keenya when you are measuring the length gaafa length safartan jechuudha of object you are compare godhaa jirta it with what the standard length jedhan kan standard lengthidhaan kan compare godhaa jirtu jechuudha gaafa dheerina tokko safartaa jira jettan jechuudha system international unit length in meteridha we discussed before kan yeroo darbe haasaa turre akkasumas illee unitiin lengthidha akkuma sentimeetiriin jiru millimeetiriin jiru akkasumas illee kiloomeetiri akkuma jiru jechuudha standard warri ta'e jechuudha garuu standardiin achi keessaa maal jechuudha meetira jechuudha barattoota keenya standardiin meetira jechuudha standardiin meetira jechuudha. Kun kanuma fakkaata every physical quantity can be represented by its numerical value and unit dhaan kan bakka buuta jechuudha. Measure is a comparison of a noun one beekne tokko waan beekamu tokko wal cinaa qabne jechuudha kan beekuu dandeenyu jechuudha. Waan hin beekamne tokko waan beekamu wal cinaa qabne kan beeknu jechuudha. Waan hin beekamne tokko waan beekamu wal cinaa qabne kan beeknu ta'a jechuudha. Barattoota keenya kun kana fakkaata jechuudha. Leengisii fakkeenyaaf akkuma reefu kaasaa turre jechuudha. Oomma reefu kaasaa turre asitti irra deddeebi'aa jira.
measuring mass wanta ulfina tokko gaafa safarroo jechuudha beam balance fayyadamnee jechuudha. Beam balance meeshaa jedhamu fayyadamnee akkuma reefu isin garsiisaa ture jechuudha. Mass is the basic physical quantity warra ta'e jechuudha. Unity physical bu'uuraati. It is defined as amount of matter. Hanga maateriidhaati jechuudha kan inni ibsu. Hanga maateriidhaati contain in what body dha jechuudha. Since the international unit of mass maal jechuudha kiloogiraamii dha jechuudha akkuma ilaalaa turre. Beam balance log beam balance jee tokkon kun akka tajajilu measuring time jaa time is maaliin fayyadam maaliin akka safarru yeroodha fayyadamnee akka safarru akkasumas illee system international unit isaan standard walitti eenyu akka ta'e jechuudha ilaallee turre sakandii akka ta'e warroonni biraallee minute jiru hour jiru day jiru month jiru akkasumas illee week jiru year jiru kanuma kan jiru jechuudha unit standard of time maali jechuudha sakandii dha jechuudha sakandii dha jechuudha barattoota keenya. Kun kana fakkaata classification of physical quantity kan jennu jechuudha. Classification of physical quantity dha jira jechuudha. Classification of physical quantity dha. Physical quantity is definition in sala jechuudha. Anything that you can measure wanta feete jechuudha. Wanta fadheewu haati measure godhuu dandeessu maali physical quantity jennaan. For example kanneen akka length dha, temperature dha, distance, time are what physical quantity jennaan. Physical quantity eenyu time, length, temperature, distance, time, warreen kun akkasitti maal jechuudha physical quantity dha. Quantity that can be what measured directly or indirectly are known as physical quantity dha. Warri nuti lakkaa'uu dandeenyu san kallattiidhaan takka immoo alkallattiidhaan maal jechuudha maal jedhamtee beekamtee jechuudha physical quantity jedhamtee beekamtee jechuudha. Physical quantity jechuun can be measured directly or indirectly measured taate jechuudha. Indirectly measured are known as what physical quantity enna jechuudha. Quantity maan fadhee yoo jechuudha ta measured taatu yookaan directly yookaan indirectly ta measured taatu maal jennaani physical quantity ennaan. The major value of physical quantity are described in terms of numbers and the unity dha jechuudha lakkoofsa yookaan unity dhaan kan ibsamtu taate jechuudha. Each physical quantity and its unity have a symbol. Akkasumatti illee tokkoon physical quantity dha akkasumatti illee isaan unity isaanii jechuudha simboolii kan qaban jechuudha simboolii ni qaban jechuudha activity 2.7 irratti akkuma agarsiifamee jechuudha. You can observe that some physical quantity are directly measured while other physical quantity are measured by combining two or more measurable quantity dhaan akkuma measured ta'uu danda'u jechuudha. For example you measure width and the length of your blackboard directly jechuudha. Dheerina labbaatii fi oloodhaa jechuudha. Measure godhuu dandeessa jechuudha blackboard. However garuu area is measured by what multiplying length and the width of blackboard jechuudha. Ariyaan ammoo kan baay'ifamtu kan measure taatu maaliin jechuudha. Length sanii fi width san waliin baay'isanii area si arganna jechuudha. For example you measure the width and the length of your blackboard. Akkasumatti you measure godhuu dandeessa. Width fi length blackboard dha maal godhuu dandeessa jechuudha measure godhuu dandeessa. Maal directly jechuudha. Garuu haa ta'u malee area measure godhuudhaaf by multiplying maal godhuudhaan jechuudha maal waliin baay'isuuni length fi width waliin baay'istanii area argatan jechuudha. Ariyaan width times length dhaan argannaa jechuudha. Physical quantity can be classified into physical quantity ammoo can be classified into what two dha jechuudha. Physical quantity akkuma beektan fundamental physical quantity yookaan basic physical quantity fi derived physical quantity jedhanii jira jechuudha. Warra unitota bu'uuraatii fi unitota bu'uuraatii fi warra derived ta'e jechuudha. Warra derived ta'e jedhamee jira jechuudha. Fundamental yookaan basic physical quantity kan jennuun kun maal jechuudha are physical quantity which can be measured directly. Warra directly measure godhuu dandeenyu kana maal jechuudha fundamental yookaan basic physical quantity jennaan. Maali warra directly measure godhuu dandeenyu kana. They cannot be described in terms of physical quantity jechuudha. Isaan kun maal jechuudha akka physical quantity jechuudha describe hin dandeenyu. The unit used to measure fundamental quantity are called fundamental unit. Unitiin fundamental quantity san ittiin safarru maal jedhamti fundamental unit jedhamti jechuudha. Maal jenne warri fundamental quantity ittiin safarru unitiin fundamental unit jedhamti jechuudha.
Fakkeenyaaf unit of fundamental quantity is called fundamental unit. It doesn't depend on any other unit, depending on not any depending on what any other unit, depending another birarratti warroota birarratti depending gonkumaa hin taatu jechuudha. If dandeessee kadhaabatu fakkeenyaaf amma leengisiin maal irratti jechuudha. Leengis zammichee maxxoo leengisiin maal meetiriidha. Meetiriin kun amma leengisiin kun kabiraa tokko irratti illee maal jechuudha. Depending ta'u jechuudha. Kabiraa tokko irratti illee unit biraa fakkeenyaaf amma time irratti dependent taare hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma second irratti dependent ta'u jechuudha. Saniifuu measurement of leengisiidha maal jechuudha. Meetir irratti malee unit biraa irratti maal jechuudha. Dependent ta'u jechuudha. Waliigallee leengisii dheerina safaruudha. Yeroo safaruudha maal jechuudha. Just depending on one qofa malee kanuma meejarii isii kanaa amma second irratti dependent taate malee jechuudha. Measurement biraa irratti jechuudha. Fakkeenyaaf amma meetira irratti dependent taatu jechuudha. Eenyu yeroo safaruu yaadu jechuudha. Yeroo hoggaa safaruu yaadu. Waliigallee asirratti barattoota keenya waan wal hubanne natti fakkaata. Asirratti waan wal hubanne natti fakkaata jechuudha. The unit of fundamental quantity called fundamental unit in turre. There are 7 fundamental physical quantity jechuudha. Akkuma teebilii 2.3 keessatti agarsiifame warri fundamental yookaan basic physical quantity jennuun kun torbaatu jira jechuudha. Torbaatu jira kun akkuma asirratti agartan mass, length, time, temperature, current, amount of substance, luminous intensity kan jennu. Kunoo simbooliin isaa kana fakkaata. L dhaan M T akkasumas illee T guddaa temperature dhaan kan bakka bu'u kana jechuudha. Kana jechuun basic unit isaanii immoo meetira, kiiloomeetira, sekondii, kalviinii, ameetirii, mool, ampeerii jechuudha. Ampeerii, mool, kaandeel kan jennu jechuudha. Luminance of intensity dhaaf maali? Unit is a basic unit of luminance of intensity dhaaf maali jechuudha? Kaandeel jechuudha. Inni simbooliin isaa maaliin bakka buuti? CD dhaan jechuudha. Maaliin CD? CD jechuun small C and D dhaan jechuudha. Qubee xixiqqaadhaan bakka bu'an jechuudha barattoota keenya. Maali? Luminance intensity kan jennuun kun qubee xixiqqaadhaan CD dhaan bakka bu'a jechuudha. Kaandeellaa kan jennuun. Kun amma maaliiti? Basic unit. Kun ammoo asitti maaliiti jechuudha? Physical quantity jechuudha. Basic physical quantity. Length irraa L fudhatanii, mass irraa maal M fudhatanii, time irraa T fudhatan jechuudha. Temperature irraa ammoo taa guddaa fudhatan jechuudha. Akkasumatti currentidhaaf maal I fudhatan jechuudha. Currentidhaaf I fudhatan jechuudha. Akkasumatti illee amount of substance gaafa jennu immoo N fudhatan jechuudha. Which is stand mole kan jennu jechuudha. M O L dha jechuudha. Wanni isi simbooliin. Walubanne yaada barattoota keenya asirratti walubanne yaada derived physical quantity no maali? Egaa fundamentaliin sabin dhenne derived jechuun no maali? Derived orennoon kun warroota sabiin kan sabin kennu kanarraa kan tole jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana area barbaaduudhaaf maal jechuudha? Leengisii lama walitti jechuudha meetira iskeer taatiin fakkeenyaaf ammaan wiidsiin M dhaan bakka buute jechuudha. Maali jechuun koo leengisii akka leengisiitti M dhaan jechuudha. Wiidsii gaafa jennu oloodha cinaacha kanarra jechuudha. Leengis gaafa jennu akkatti labbaadhaan miree fakkeenyaaf wanta asirratti biroo godhee isin agarsiisuudhaaf gaafa yaalu amma fakkeenyaaf kun akka gabateedha gaafa jennu kun ammaan tana kun wiidsiidha kun amma leengisiidha Xidha kana kaa'u L dhaan bakka buusuu dandeessan jechuudha. Gaafa barreessan jechuudha maali gaafa eeriyaa isa safartan maal jechuudha. Eeriyaan isaadha maal jechuudha. Wiidsi times lengisiidha jechuudha. Maal jechuudha unity lama fayyadamee jechuudha. Derived kan jennuun kana takka immoo wanni yoo barbaadan amma fakkeenyaaf force takka force yoo inni fudhanne fakkeenyaaf ammaan tana force maal jechuudha. Kiloogiraam meetir per second square jechuudha. Kana jechuun unity meeqarraa jechuudha. Kiloogiraama ni fudhate meetira ni fudhate sekondii ni fudhate jechuudha. Kanaafuu derived kan jennuun kana jechuudha. Warra basic jenne sanirraa dhufan jechuudha. Kiloogiraamniin akkasuma maasirraa dhufee meetiriin leengisirraa dhufee sekondiin ammoo taayimiirraa dhufte jechuudha. Kana jechuudha derived yoo jennu warra torban sanirraa warra ijaarame jechuudha. Warra torban jennu san basic yookaan fundamental physical quantity warra jennu sanirraa kan ijaarame maal jennaani derived physical quantity jennaan. Walubanne yaada asirratti illee waan walubanne natti fakkaata. Kanaafuu haa itti fufnu barattoota keenya. Haa itti fufnu. Kana jechuudha derived yoo jennu derived jechuun physical quantity which depend on one or more fundamental quantity irra warra dhaabbatan jechuudha. Warri basic yookaan fundamental quantity warra inni san jechuudha. Depending ta'an jechuudha. Warra quantity birarratti depending ta'an jechuudha.
akkuma jalqaba kaasaa turre maasii jennee maasii biraa irratti dipeendii taanaa fakkeenyaaf amma kana eessatti maasii yuunitii waltaa sistema internaashinaal of maasiidhaa maal jechuudha meetiraa mire sorry maasiidhaa kiloogiraamni jechuudha dipeendii ta'uu jechuudha kiloogiraama safaruudhaaf amma yuunitii biraa irratti fakkeenyaaf amma meetira irratti yookaan leengiza irratti dipeendii taanaa hin taanu taayim irratti hin taanu taayimis it's on jechuudha. On it is on irra dhaabbatti jirti. Standis on it is on. S irratti jechuu yoo ta'u sakanni kan irratti jechuudha. Akkasumatti leengisinis meetira irratti kiloogiraamnis maal jechuudha maasiidhaaf kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Akkuma ampeerii turre jechuudha. Ampeeriinis akkasumatti jira jechuudha. Luminance kan turre jechuudha. Kandeellaa inni akka keenyatti jechuudha. Tokkoon isaanii mataa isaaniitiin dhaabbatan jechuudha. Luminance intensity kandeellaadhaan amount of substance n yoo ta'u more kan inni kan jechuudha. Maali depending on themselves jechuudha. On itself dhaabbatan jechuudha. Ofii isaaniitiin kan dhaabbatanii argaman jechuudha warreen kun. Maali derived miti jechuudha. Saniifuu maali warri derived jennuun kun ammoo isaan kanarra dipeend ta'an jechuudha. Isaan kana 2 fi 3 ol fayyadamanii yookaan 4 5 fayyadamuu danda'an jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf forsiin kiloogiraam meetir per second square kennan galatti jechuudha. Meeqa fayyadame amma kiloogiraama takka jechuudha. Forsiin meeqa fayyadame? Forsiin jechuudha waa meeqa fayyadame? Forsiin kiloogiraama ni fayyadame meetira ni fayyadame sakandii per second square jennee mire sakandii bogguu meeqa fayyadame jechuudha gulama fayyadame jechuudha takka 2 mire 3 4 jechuudha 4 fayyadame jechuudha derived fundamental quantity meeqa fayyadame jechuudha unity fundamental quantity kennuun kana 4 fayyadame jechuudha eenyu godhuudha force tolchuudhaaf area waan tokko ta'u 2 fayyadamte fakkeenyaaf amanta meetira square yoo jenne emmi gulama fayyadamte mire saniifuu fundamentally areaadhaa jechuudha fundamental warreen nusan derived kun meeqa fayyadamte 2 fayyadamte area kun amma 4 fayyadamne inni force 4 fayyadameen warroonni biraayis akkasuma jechuudha derived warri jennuun kun warra depending on fundamental kata isan irratti warra depend ta'e jechuudha asirratti isinii galee jirii yaada barattoota keenya isinii galee jirii yaada hatti fufnu no derived or TS jechuudha bifa kanaan isinii kaa'ee jira kitaabni keessanii for their measurement are called derived unity jechuudha derived unity area fa volume fa density fa ana speed fa are what some example warroota hanga tokko jechuudha example derived physical quantity warreen kun kana jechuudha table 2.4 jalatti akkuma isinii kaa'ame jechuudha derived physical quantity warreen kun kana fakkaata jechuudha fakkeenyaaf speed je v fudhatee density akkanumatti illee rho jechuudha fudhatee accelerationidhaaf guulaaf a fudhatee jechuudha forceidhaaf f fudhatee akkasuma kanaan jechuudha kaa'ame jechuudha itis unitiin isaa niwtoonidha ka forceidha jechuudha warra kaan meter per second square jechuudha warra kaan maalitti acceleration akkuma beektan meter per second square dha kilogram warri ammoo density dha kilogram per meter cube dha jechuudha because mass divided by volume dha waan ta'eef eenyu density gaafa immoo speed dhuftan jechuudha meter per second dha jechuudha meter per second dha bifa kanaan kun akkatti derived ta'e kennuun kana warroota fundamentally sanirraa warra ijaarame jechuudha waan biraa tokko jechuudha miti drive jechuun sanirraa kan diriirfame jechuudha unity sanirraa diriirfame jechuudha. Okay, let us jump on scalar and vector quantity. What does it mean scalar and also what does it mean vector kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Maali scalariin akkasumas illee maali vector quantity kan jedhu tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Physical quantity can also be classified as akka physical quantity kun akkuma measurementidhaan maaliidhaan jennee measurementidhaan kaanya kanatti garuu ammoo asitti scalarii fi physical quantity vector quantity jennee kaa'uun hin dandeenye. Some physical quantity are described completely guutuma guutuutiin ibsama by number yookaan unitidhaan ibsama jaa. A number with a unit is called magnitude. Lakkoofsi numberiin isaa maali jechuudha magnitude jechuudha. However haa ta'u malee other quantity have what direct attached to the magnitude. Warroonni tokko maali jechuudha directionii hin qaban warra maasiifaan jechuudha. However maali jechuudha other quantity ma jechuudha have direction attached to magnitude jechuudha. Warroonni kaan akkuma magnitude ibsinu warroonni tokko immoo magnitude dhaa fi akkasumas illee kallattii wajjin qaban jechuudha. Kalqabee fi kalqabee kan jennu jechuudha karaa biraatiin. Hammaas ni qabanii kallattiis ni qaban jechuudha. Walii galee
Fakkeenyaaf amma yeroo maal qal'abeen kallattiin qabu sa'a 5 6 takka sa'a 7 takka sa'a 8 jetta sa'a 7 west ni jetta sa'a 7 east ni jetta hin jettu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha barattoota keenya tokkoon tokkoon kan laallu ta'a. Scalar quantity maali? Vector quantity maali? A scalar quantity is physical quantity which is the only described by magnitude. The only described by magnitude, but not by what? Direction. Direction idaan kan hin ibsamne. Maal qofaan kan ibsamtu jechuudha barattoota keenya kan magnitude qofaan ibsamtu jechuudha. Maal jennee yaamna? Scalar quantity jennee yaamna jechuudha. Exampleota scalar quantity dha. Kanneen akka distance dha, kanneen akka mass dha, time, temperature, energy warreen kun jechuudha. Examples of scalar quantity. Write the examples of scalar quantity at least 3 takka 4 yoo isin maal jettanii barreessan jechuudha. Distance, mass, time, temperature, energy jettanii jechuudha. Akkasitti tarreessuu danda'uu qabdan jechuudha barattoota keenya. Tarreessuu danda'uu qabdan jechuudha. Warra scalar quantity warra kallattii hin qabne jechuudha. Hanga qofaan kan ibsatu kanneen akka density fa'a tokkoon ibsuu danda'uu qabdan jechuudha barattoota keenyaa irraa jabeessanii qabachuun dirqama keessan. A vector quantity is a physical quantity taatee jechuudha. Which can be described by what? Magnitude and also direction. We can describe vector quantity within both which and which magnitude and the direction. What is physical? What is vector quantity? Vector quantity is a physical quantity which can describe them by magnitude and also direction. Which has both. Yookaan boosii lameenuu qabu maal qaba magnitude qabu direction qabu hangaa fi kan kallattiin ibsamu jettanii ibsuu danda'u qabdan jechuudha. When expressing that the car moves the yeroo dubbannu jechuudha kaariin konkolaataan tokko moves the 50 km/h to east kilomeetira 50 per hour jechuudha. Karaa eastidhaa deeme gaafa jennu karaa maal jechuudha karaa bahaa deeme gaafa jennu jechuudha. Maal jechuudha kallattiin kaa jira jechuudha. Hangi isaa kami? Hangi inni deeme 50 km/h deeme garuu kallattiin isaa maali? Eastidha. Karaa east deeme jechuudha. Kanaaf directionii attached with magnitude dhuggaa jennu kana jechuudha. Directionii fi magnitude walitti attach godhee qabaa jennee ibsina jechuudha. This gives the full information about the velocity. Kunis guutumaa guututti jechuudha velocity information of the car velocity isidha kan guutuutti nu ibsitu taate jechuudha. That is include magnitude fi direction illee wajjin qabatu. Fakkeenyaaf amma distance yoo dubbattan konkolaataan tokko jettanii asirraa kiiloomeetira 50 deemee jettee fakkeenyaaf amma kiiloomeetira 50 deemee jettee eessa deemee inni jettu west dhamoo east dhamoo south dhamoo north jettanii jechuudha confuse taatan gaafa distance isin himan. Yoo velocity isin himan yoo velocity isin himan gaafa wanni isin himan jechuudha speed dhaan gaafa himan jechuudha speedin gaa akkuma beektan jechuudha scalar quantity dha speed jechuun scalar quantity dha isin illee meetir per second dhaan ibsamti walii galee kilometer per hour jechuun diisan kilometer per hour jechuun diisanii garuu kallattiin qabdu isin eenyu speed saffisa angasti saffisa 10 kilometer per hour deemeettee dubbatta malee 10 kilometer per hour to maal jettee hin dubbattu jechuudha maal irratti speed irratti saniifuu karam deeme saffisaan konkolaataan san kajaa'u confuse taane jechuudha karaa westiiti immoo karaa eastiiti immoo south immoo north jettanii confuse taatan garuu velocitiin achirraa isin furte jechuudha 50 kilometer per hour karaa maaliiti karaa eastiiti takkaa'u karaa westiiti takkaa'u karaa northiiti takkaa'u karaa south jettanii isin furte jechuudha karaan deemettanii murteessuu akka dandeessaniif information guutuu isinii kan ta'e jechuudha warri qalqabee jennuun kun vector quantity is very important. Qalqabeen jechuudha haalaan important dha jechuudha waan tokko clearly beekuudhaaf isin barbaachisa jechuudha. Distance yoo fudhattan akkasumatti qalqabeedha distance jechuudha. Garuu displacementiin jechuudha displacementiin faallaa isanii maal jechuudha qalqabeedha jechuudha displacementiin waliigallee qalqabeen distaansiin amma qalqabeedha. Displacementiin ammoo maal jechuudha qalqabeedha jechuudha kan kallattii akkanatti jechuudha meeshaa hangana deemee jechuudha kiiloomeetira hangana deemee jennu jechuudha eenyu displacement
shortiidha jechuudha. Cut way kan uumamu jechuudha. Karaa gabaabaadhaan kan ibsu jechuudha. Distaansiin ammoo maali akkanumatti jechuudha wanta walitti gannacame tokko jechuudha. Karaa dheeraa hunda naannessee kan nu naannessu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana asirratti diroo godhee isin agarsiisu fakkeenyaaf amma distaansii fi displacement jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana bakka tana jedhamanni tokko yaannu as ammoo mana tokko jira yaannu karaa distaansiidhaa fayyadamnu. Distaansiin ammoo asiin dhufee asiin deemee asiin dhufee as dhaqa. Garuu immoo displacement fayyadamna kallattumaan akkatti dhufa jechuudha. Agartanii? Kallattumaan akkatti dhufa jechuudha. Distaansiin amma kana kun distaansii akkatti dabee kana dhufee kana naannee kun maali distaansiidha akkana kallattiin dalagamu maal jechuudha. Displacementidha jechuudha. Displacementiin kallattii qaba jechuudha. Amma kana karaa saawuzii yoo goone fakkeenyaaf amma karaa saawuzii yoo goone asitti yoo barreessinu taate jechuudha. Asirratti barreessinu taate jechuudha. Kun amma distaansiin jechuudha. Distaansiin asiin akka dhufee akkatti dhufee garuu displacement maal jechuudha. Displacementiin asirraa ka'eetiin amma fakkeenyaaf asirraa ka'ee inni maantanaa kun distaansii kun amma wanni inni isa jechuudha. Displacementiin asirraa ka'ee as dhufee jechuudha. Tuu karaa maal jechuudha karaa saawuziitti jechuudha. Karaa saawuziitti deemee jechuudha. Karaa saawuziitti deemee jechuudha. Kombeektan kun noorzii, iistii, weestii jettanii asitti maal jechuudha. Saawuzii akkuma jettanii keessan jechuudha. Bifa saniin jechuudha. Okay, barattoota keenya kun kana fakkaata jechuudha. Waa'ee vektarii fi iskala kwaantitiidha isinii gala jedhee yaada. Kunin kanuma fakkaata kunis bifuma kana ibsa akkasumatti illee displacementiin acceleration forcein kunis maal jechuudha. Warra velocity dheennuun jechuudha. Garuu immoo speediin akkuma dubbasaa turre jechuudha maal jechuudha. Kan dhabeedha jechuudha. Warra iskala kwaantitiidha jechuudha. Represent yookaan stands for kalqabeedha. Kan inni maal tokko gubbarra kana gootanii takka ammoo isii sana booldi gootan jechuudha. S gootanii keenyaaf amma displacement dhaabbatee jenne S'n gadi displacement dhaabbatu maal jechuudha. Takka akka gurraachuma takka ammoo gubbarra akkatti sarara xiyyaa kana keessan jechuudha. Kan ammoo kalqabeedha maal S'n isaa akkanatti S gootan malee hin gurraachamsisanii takka ammoo xiyyaa gubbarra keessan jechuudha. Waliigallee barattoota keenya garaagarummaan isaanii kana fakkaata. Garaagarummaan isaanii kana fakkaata jechuudha. Inni asirrattis key concept jechuudha isinii agarsiisaa jira asirratti. Physical quantity, anything that can be measured one measured described by a number unity physical quantity. Fundamental physical quantity which can be measured directly measured fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity physical quantity which can be measured directly. Onamo maal indirectly. Derived physical quantity. It is physical quantity which is depending on one another or one fundamental more fundamental quantity which can measure it in indirectly. Indirectly can measure quantity depending on what fundamental physical quantity can scalar quantity. No, scalar quantity is a physical quantity which can be described only by their magnitude and not their direction. We don't care about direction when we talk about scalar direction caring on direction. Okay, vector quantity. Vector quantity is very important to give us full information. It is very important. Vector quantity it is a physical quantity. Physical quantity that are described by their what? By their magnitude and also direction. Magnitude and direction. That it gives us full information about something. You want that sani maal good information good no kan itu maal vector quantity kalqabe ayyoon fakkeenya afaan oromootiin kalqabe gaafa jennu kan kallattii qabu jechuudha. Kalqabe gaafa jennu kan kallattii dhabe irraa kan dhufe jechuudha. Kalqabe kallattii dhabee fi kalqabe jennu kallattii kan qabu irraa kan dhufe jechuudha. Kalqabu kallattii qabu fi kalqabe jennu immoo kallattii dhabe jechuudha. Kan kallattii dhabee fi kan kallattii qabu jechuudha.
Kan kallattii qabu maal jechuudha? Vector quantity dha. Kan kallattii dhabe maal jechuudha? Scalar quantity dha jechuudha. Afaan Oromootiinis bifa saniin jechi kun walitti dhufee kan kallattii dhabe kan jennuun scalarii kan kallattii qabu kan qabe kallattii ni qaba kan qabe jennee kan mala jechuudha. Vector quantity dha. Saniifuu barattoota keenya har'aaf nu gahaa gaayii unit conversion kan jennu jechuudha jijjiiruu unitiiwwan sana jijjiiruu meetira karaa seentimeetira karaa deesimeetira jijjiiruu kan jennu yeroo dhuftu jechuudha. Karaa kiloomeetiraa jennu feenu maasii karaa giraamiidha. Tokkoon miiligiraamii inni tokkoon kan jijjiiruu ta'a jechuudha yeroo dhuftu. Saniifuu hanga sitti yeroo gaarii qabaadha humna akkuma asirra agartan tokkoon kan yeroo dhuftu laallu ta'a jechuudha hangamta kan nuufee sana booda jechuudha yuunitii tana xumuruudha. Xumurree jira jechuudha. Motion in straight line jechuudha viidiyoo takkaawwan guutuu jechuudha kan amma unit conversionii fakkeenyotaa fi asirra jiru kan agarsiisaa jechuudha. Kanaas ulfaatu jechuudha yoo hunda hojiidha itti hojjenna viidiyoo itti aanutan jechuudha fakkeenyota kanaa fi irsaayisota kanaa fi jechuudha waa'ee unit conversioniidha kan laallu ta'a jechuudha yeroo dhuftu hangasitti yeroo gaarii qabaadhaadha isiniin jenna barattoota keenya hanga sanitti yeroo gaarii qabaadhaa thank you so much. Thank you so much irra deddeebine thank you so much galatoomaa. 1 2 3 yoo